hordoftoota kiyya akkam nagaa fayyaa keessanii. Warroonni Quraanni kun afaan Oromootti nuuf jijjiiruu didee jettanii amma dura na gaafattanii jira. Egaa Quraanni kun baay'ee Quraana bareedaa afaan Oromootti namaaf hiiku. Warroonni afaan Oromootti isiniif hiikuu dide isiniin garsiisa. Akkasuma irraan tana barnoota dabalataatillee barnoota lama waa'ee shabakaatis qabadheetiin isinii dhufe. Egaa akkuma beekamu dhihoo tana shabakaan hedduu dhadhaabbachaa jira. Shabakaan ammaan tana aappiin hedduun jechuudha. Hedduu deddeebi'aa kaan zaata akka dalagaa kaan guyyaa tokko dalagaa. Isin rakkisaa jira, baay'ee isin rakkisaa jira aappiin nuti isiniif dhiyeessine. Akkuma amma dura isin barsiise aappiileen amma dura isin barsiise keessaa bareedaan kan itti fayyadamaa jiru aappii lama jechuudha. Lamaanis aappii kanaa dhiifama aappii kanaa fi aappii kana garuu ammaaf inni kun leen dhaabbate ammaaf amma kan itti fayyadamaa jiru kanaa jechuudha. Inni kun amma bareechee hojjechaa jira garuu isaan lamaan kun rakkoon isaanii maali? Akkuma nama dura isiniif himetti sa'aatii hin dabalan, sa'aatii siif hin dabalan garuu sa'aatii san dabalchiifachuudhaaf aappii biraa isin barbaachisa jechuudha. Isa bilaasha dalagu isa kanaa jechuudha. Isa kanaa wajjin sa'aatii tokko yommuu dalaganii dhaabbata. Wal cinaa daleessifattan yeroo tokko daleessifattanii zaatiin isaa dhumachuu dhiyaate kana keessa deebitanii kana haaromsitanii haala saniin fayyadamaa isinillee akkasitti haala saniin akka fayyadamtan abdiin qaba. Egaa ammoo har'aan tana aappiin isinii dabalataan isinii qabadhee dhufe kan yeroo ammaan tana hojjechaa jiru jawwii fi moobaayilii irratti keessattuu warri moobaayilii 60 qabdan hedduu na gaafachaa jirtanii aappii bareedaa kun har'aan tana kanin agare tokkicha kana jechuudha. Inni kan kunillee ni dalaga garuu irraa deddeebi'a. Ammatti irraa deddeebi'a. Saniifuu nama rakkisa bareedaa miti jechuudha. Aappiin sa'aatii takka eegee dalagee sa'aatii takkitti san dhibbatti isiniif dalagu kana fi kana jechuudha. Sa'aatii hanga isinii kanneessan finnaan garuu update goota dirqama shabakaa biraatiin isa kana update goote sa'aatii takkitti isiif kanna jechuudha. Akkasuma aappiileen koodiidhaa kan koodii qabanis guyyaa guyyaatti jijjiiramuu jirani. Koodii ammatti jijjiirama koodiin isaa kan har'aan tana koodii isaatii wajjin isin barsiifne barumti ni dhaabbata. Koodii isaa jijjiiranii haaretti ammas itti naqachuu barbaachisaa jechuudha. Koodiilee tanaas fuulduraaf inshaallah eessarraa akka argattan akkamitti akka websaayitii irraa kireet godhattan isiniin agarsiisa barnoota fuulduraa keessatti. Egaa har'aaf barumsa keenya har'aatitti haa ceenu. Mee har'aan tana dura Quraana irraa haa eegallu. Quraanni kun Quraana afaan Oromootiin bareechee haala gabaabaadhaan nu barsiisuu danda'u jechuudha. Quraanni kun namoonni tokko eessaa argama jechuulleen maqaan isaatillee maali jechuulleen hin oolu. Egaa Quraanni kun Quraan inch jettee yoo inni fi barreessitu taate Play Store keessa ni jira. Akkasuma Google Chrome keessa illee guutuudha. Quraan inch kun maqaan isaatis kanuma jechuudha. Akkana jettee barreessinaan qaxxitaa isii fida jechuudha. Quraanni kun mee keessisa akkamiin afaan Oromootti deeffannee translate godhuu dandeenyaan isin garsiisa. Egaa aappiin gisee dura bantan majammaraa duraa irratti haala kanaan isiniif fide jechuudha. Haala kanaan gisee isiniif fide suuraa jechuudha. Dura irratti Al-Faatihaa itti aanee Baqaraa akkuma tartiiba Quraanaatiin Al-Imraan Annisaa Al-Maa'idaa jee isiniif fida. Jalqaba gadiitirraa yoo barachuu barbaadu taates suuratun Naasirraa eegalee haga Faatihaa dhuma walitti fida jechuudha. Jara warri Quraana xixiqqaa kana qaraatanii jalaa ol beekan asirraa ol eegalatan. Mee fakkeenyaaf ammaan tana Qulhuuzu Rabbiin Naas irratti yaada'u. Yeroo takkaaf gisee akkasitti irra dhoofne afaan keenyatti dhiyeeffachuudhaaf iddoo kana dhufnaa jechuudha. Iddoo kana show other translates kayyoo kana irra dhoofna. Haala kanaan akkana nuuf fida jechuudha. Deemnee Oromoo translation kayyoo kana irratti dhufnee raayitii godhanne yeroo takkaaf raayitii akkasii godhannee dhufnee raayitii bakka tanaa tana xubina saniin booda afaan Oromootiin nuuf hiika. Amma akkam ja'a Auzubillahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim. Akkuma isin agartan kana Qulhuuzu Rabbin Naas jechuun hiikaan isaa asitti Ingiliffaadha.
Asitti ammoo afaan Oromooti jechuu. Jedhi gooftaa namaattiin maganfadha jedhi afaan Oromootiin kun isiniif hiikaa jira. Malkinnaas kajuulleen itti aanee akkasumatti tartiibaan akkasumatti isiniif hiikaa deemaa jechuudha. Isinii galee na fakkaata. Ammas barumsa lammaffaatitti yoo dabarru barumsi lammaffaadha appilikeeshinii har'aan tana isiniif qabadhee dhufe isiniin jee isa kana jechuudha. Appilikeeshiniin Google Chrome keessaas ni jira akkasuma wanti keessaas ni jira. Ani ammaan tana kan irra dalagaa jiru Jawwiidha. Jawwii irratti kunoo haala ispiidii ajaa'ibaatiin saffisa bareedaa qabuun haala kanaan naaf hojjechaa jira. Egaa hordoftoota kiyya barumsi kiyya har'aan tana isiniif qabadhee dhufe kana. Egaa akkasuma gama YouTube kiyyaatiinis